Mitoko boni yerati mudi qabatartan warri amma of ajjeesna jettanu boni irratti mudi qabatartani malee of ajjeestan kana sirriitti of hubadha ilmoo namaatti immoo mudi qabatina baalagummaa baxraanummaadha kun sinigalee ofin ajjeesa jedha ardi wallahi boniyyee booda namin of ajjeesa jedhe of ajjeesu anatu finyoo sii bitala tikkeettii kiyyarraa waanan bibbitartaa irraa fuudheetan sii kenna gamada bitee of ajjeesi mudi qabatina nama du'e irratti Hish, balagi oromo si balagi. Tokko suma kama la tiro me kakane min manu kesa fitte Fatia. Deva si ati moeda momuno no da goda. Ana Fatia mala tiro me kanu marachi. One by one dagarat. Si astalla. Seta set. Enyu si ami. Jirenya ke yatimal tu silbe mu beta sadbanya leba beta asgabta. Kamala. Injiji. Yewan dalcha. Obila jete en takka oromo dera. Fatum dera kesa baita. Jechuun Roomee kan boosiif jedhu hospitaala si galchine Roomee kan si duukaa boonyi bara. Boonizim jedhi dhiira akka keetii allicaa wanta gareedii ofitti rarraasteen deemnetu of nama ajjeesisiisa jira ganda keessa deemee allicaa wanta garad. Maal abbaa keetii si dhibe jireenya arraba dhiisaa abbo arraba dhiisaa ajannaa jijjiirtanii amma. Maaltu isa dhibe? Mana gabbaaw maaltu isa dhibe nan nagaafatan. Dhiisaa. Fatia ma kamala. Maarree funduuchi jaba jajjaba. Maal jechuudha? Wayi gudee. Ijoolletti ijoo. Wee. Waa meegzee tokko dubbadheen bu'aan isin biraan bu'a. Dubbadhu naa. Na wal ibna baay'een keenya waliin hubannu waliin dhaggeeffannu wal tuffachuu fi wal naaqurraani kan wanti baay'een dhufu. Obboleettiin keenya boqottee jirti namsee ishee amaarummaatii isheetiif jajjabina haa kennu. Hiriyoota ishee akkasuma namoota isheedhaaf dhukkubsateef jajjabina haa kennu. Inni kun hodoo ta'ee jiru. Ani Uzraa'el miti na biratti tuluun hin bahu. Gau gede liki sana dia bisan wal. Gara yoonee negar maalanno garuu aan furmaanni jiru gaafa namni tokko ofina jeesaadhaan isinitti dhufu fayyaatu qabu tokkodha. Miidhamni ilma namaa inuma jiraaniin miidhamni rabbii qofti namatti hin dhufin. Ilma namaa rabbiin jalaa baasuu nama jalaa yaani rabbiin jalaa bahuu hin danda'u ko ilmi namaa fakkeenyaaf miti Naziif. Fakkeenyaa haadha namni digdamni yoo gadi bee mubee ofina jeesa jedhe mubeen furmaata ta'utti hin qabu Naziif furmaata ta'utti hin qabu. Kan furmaata ta'u maanni
Rabbiin tokkicha qofa furmaata namaa kennaaniin. Ini galee ala ustaas Saafiin dhufanii sila mucayyoon tokko akkana barreessitee Naziif akkana nama meeqa ta'e jira akkasitti jiraaniin boonaan itti nu akkana jechuu jira. Ijoollee shamarranii dhagaa waa tokkoon isin himaaniin. Rakkina keessa jirtaa? Rakkinni si tulfaateera? Manni jaasaa si kaffeera? Manna rabaa si kaffeera? Manna rabaa na kaffeera? Manna rabaa kun akkana na taasisaa jira jedhi gadi ba'e jedhu irraa si fayyamu. Manni jaasaa ammoo yoo si kaffeeyoo hidhadhuuti. Garaa kee hidhadhu. Rakkina isa dur maatii biraan caalu. Maatii biratti maal rakkattee jedha namni amma. Maatii biratti rakkadheen guddaddeen nan maal rakkattee jedha. Wofcoon naqaa, baaburan naqaa, nan nagadaa, nan fuudha. Rakkannee guddanneen. Rakkinni mana arabaa keessa rakkina mana biyya Itoophiyaan caaluuneen. Hojjedhaa mana arabaa tol deebi'aati sa'aatii 24 hojjedhaa. Rakkina keessaa hin baatan liqii nama yoo isin irra jiraateen kaffaltan. As baatanii Naziifitti wanti isin viidiyootti sagalee itti qabdan humnaa galee raana. Naziifi biyya Rooppii jira. Na ufuna ajjese na nama birrii bicuu wayinaa galchaa. No sana dileet godha. Waan tokko harka walirraa hin qabnudha. Wallaahi laazim. Mubeen feema isaa akkanin of godha jennaan amma kee birrii 100 waadaanaa gala 50 naa galcha yoo jette. Mubeen ijoollee balleessaara jechuudha. Wallaahi laazim hin balleessaaraaniin akkanatti. Argaa jirtan hin gadda jechuudha obboleettii kiyya mana kiyya dhufte jechuudha. Mubee waa'ee mubeetiin jechuudha waa'ee mubeerraa kana haasofte jechuudha. Gargaarsi humna taa'aa jira. Ijoolleen sababa waa hedduu wal keessa mooqamaa jiraaniin. Jarfee masoota sinittan himaaninaan. Shamarri tokko mikinaata tokkoon alatti yoo idaan namaarra jiraateedha yookaan immoo rakkatteedha. Rakkina dhukkubaa qofa hin ta'in. I'm sorry. Harkisii kun hin citiin. Waan akkasiin ta'in. Ilmoo sii rakkattiin dhukkubsatiin. Inni siin fayyaa fi qabaata rakkadhe isiniin jettu. As baatee mube akkana yoo siin jette neetti mitiriidhaan biti mana manatti ergiifiif. والله لازم اندي بيفتو مالتاتي دي فمنا غدا اندغيني بنجدلا لا بيفتو وان تاني لكي انا مو سيدا بو ارغيتن سيغر ركوتي يرولالو نعم عملا مبارك سورا ساكر مالي فن تباسي لارني ما لغر سيسانين ما يربا ما دتا مجي سني بر warningi ratti fideenani foto mul'ise. Mube akkanam tokkotti waan tokko wayii siima waan enga damuca yoon siin jette jechuudha. No, buchaa namatti jette irratti ani sin taqaaqama. Kanatti sin taqaaqama. Namni tokko harkaa fi miila quba shanan qabaate dhaabbicha rakkina ofirra dabarsuu hin danda'u. Si galee maal fakka ta'e beektaa? Micayyoon tuni kaleessa rakkachaa turte booni ani amma xiggi darajaan beekaa hiriyaati yaa yoo agartan viidiyoon kiyyaa fi ishee bataam waraara miidiyaa kanaan bataam jechuudha. Sirriitti walitti dhufeenya qabda. Hunduu miidiyaa caalaa. Rakkina bitti waan nyaattee bultu dhabuudha. Rakkinni dhukkubaaniin. Rakkinni fayyaa qabattee adii. Mataa kaawwachuudha. Keessatti laxxafachuudha. Nama bichaa sun rakkinaa miti. No ati sanatti hin amanin sin jedhee bara itti amanin mikinaatu karaa kuftuun beektu namni arra jiru micayyoontu sitti nima dhaggeeffadhu kaleessa jireenya irraa baate qamaa turte saabaa turte dhugaa turte akka duriyyee namaa rabsitti saabdi minimma imaslatim yoota adilan bakka ishee biratti normaali jireenya barsanaalii jiraatti yoo argattee nyaatte yoo dhabdee hin dhiisti jechuudha gaafa jireenya sana jiraattu kan of hin ajjeesne arra gaafa makiinaa bitattee mana gaariitti galtee abbaa manaa itti saatolu baatu abbaa manaa argattee jireenya gaarii mana suura banattee of dandeeche erga dhaabbattee micayyoon kun kan duuti si galee kana jechuun immoo ishiin har'a irdaata namarraa barbaaddee odoon ta'in walumaa agarra seexanni ishee assaasaate nama odoon ta'in seexanni micayyoo kana dogongorsiisan isa lammataa immoo dhagaye namni harka miila qabaa hojjetatee nyaataa hin dhugaa hin uffata sanatti sinamanin sababni isaa harka kana odoo qabdu namni fayyaa ta'e gaayis hojii jibbee waggaa 45 warrarra taa'aa jiru jira si galee ilmi namaa kun rakkina hedduu qaba rakkinni isaa ija dhabuu gurra dhabuu waa'ee fayyaatiin waliin ilaallatu nama dhukkubsa ija dhabuu fayyaa dhabuu qaba. Jettee barati nama dhukkubsati noo sanatti namani anan alitti aman tokkoof maal akka ta'e beektaa tokkoof keessa ijoolleen haadhaaf abbaan qabne zalaalamii isaanii fayyaan qaban hin dhukkubsatu keessi isaanii cabaadha abbaa dhabii haadha qabaadhu siif guutuu miti
obboleessa qabaadhu obboleetti dhag siif guutuu miti. Ati bergi asirratti eessa akka taasiftu kana maatii kee keessa homtuu miidhamne ta'a wayi dammoo miidhames kan jiru jiraachuu danda'a. Akka nama kamii biyya ormaa deemte rakkina guddaa agarsiite rakkina sana keessa dabartee har'a nu faana teessee haasa'uu dandeessa. No isa sana siifi sibichaaf beeku. An garuu kanan beeku sitti immoo ijoollee maatiin qabne. Maariyaamini naamani dhiisis guyyaadha xiyyaa naa kennu isaan gisee kamuu godoloodha kana bar. Akka harki isaanii tokko irra hin jirretti assaabi. Maaliif gaafa sargi isaanii ija isaaniitirraa imimmaan hin dhabdu. Gaafa deebitee gaafa kiristinnaa daa'ima isaanii ija isaaniitirraa imimmaan hin dhabdu. Deebitee gaafa namni isaan gaddisiisse ija isaaniitirraa imimmaan hin dhabdu. Gammadanis gaddanis gisee hunda isaan hin gaddu. Kanaafuu nama baay'ee jira. Bakkee kanarra nama annataa lama jira. Kan oomatti fakkaannes jira. Kan immoo oduma itti fakkaatu obsee jabaa ta'u imimmaan buusaa yoo xiqqoo ture immoo irraaffatee galma isaa ijaarratu baay'ee jira. Otoo akka jechaati jechi ana ajjeesa. Otoo akka jechaati jechi ana namaa gadi godha. Otoo akka namni miidiyaa kanarra natti duuluti isaanuma bira darbee ofis dabarsee har'a garuu miidiyaa kiyya kana namaafuu ta'an jira. Nama ittiin gargaaran jira. Ofirra darbee nama 6,000 nama 5,000 nama 3,000 nama 9,000 qabadhee nama gargaara jira. Sababni isaa sababan kaleessa jabduu ta'e bira darbeef. Innaa biiftuun har'a odoo waa taate. Biiftuun kaleessa rakkinattuu harkan kennine akkamitti har'a quuftee dhirsa jaalateeti jaalala bichaa miti. Ilmoo dubartii kan ishee assaasaatu kan sammuu ishii jeequ waan baay'ee dubartiin takka inuma biratti na fuulduratti amma takka jechuudha. Uffata addaa yoo qayyarattee ani waan ittiin qayyaradu dhabe inni kun ana dhukkuba ta'a. Gilsi walitti himna yoo ta'e. Irra qaqqabuun sobuu no suni alhamdulillah jettee waan qabdutti shakkartaanin kaleessa sana uffanneen jiru ka biiftu fakkeenyaa fi namni digdamni hadhaas bee ofin ajjeesa jedha ilmi namaa maal namaa godhamame fakkeenyaaf. Ilmi namaa oo dandeessu ittiin gorsitu waa biiftuu fi muniiraanii wal falmuu dhiisaadha. Yaadni keessan gamaa gamanaatu yaada sirriidha. Wal hubachuu dhabdan malee yaadni muniiraallee yaada faallaatii miti. Wal hubachuu dhabdan malee yaadni biiftuullee yaaduma sirriidha. Wal hubadha. Kallattii makamiinuu ergaa nama sin dhaamta wal afaan deebisuudhaa miti obboleeyyan keenya ka booda wanti kun qaqqabuudhaaf deemuuf ergaa osoo dhaamtanii gaariidheetii yaada wal afaan hin deebina. Ijoolleen keenya akkamitti as ba'anii Waaqa wal jala naaseena. abdii miti akkasii miti ka booname mi'aatti fakkeenyaaf akka ilmoo dubartii tokkotti fakkeenyaaf rakkinniin jira moo hin jiru rakkinniin jiraaniin. Obboleessa kiyya rakkinni sin ajjeesisiisuuniin si galee amma fakkeenyaa rakkinaaf akka hojjettu taasifamallee malee fakkeenyaaf si hin makkarta nama tokko namni tokko ani rakkadhe nama hojii hin barbaanne fakkeenyaaf si galee nama qulleetti kana taa'ee rakkina ofii yaani baafatee machuu barbaadu tokko jedhe si galee namni tokko fayyaa qabaate yoo jedhe ko nama dhukkuba ijaa harki isaa hin citin malee fakkeenyaaf. Amma bar Akkamitti isin lamaanuu walii galuu dhabdan. Walii galuu dhabdan malee yaadni kan keessirriidha. Kan sirriidha bar. malee gorsi yoo dandeesse gorsi bakka hin dandeesse. Inuma namni nan Naanaatiin jette yeroo ati gorsiti abibbii kiyya. An akka kiyyatti yeroo nan nama gorsee jedhe faara. Carraanuu kennaa nutis dubartoota. Carraanuu kennaa nutis dubartoota naasofna carraanuu kennaa bakka. Ndee maalat ነው. Dubbadhu Fatiha. Fatiha dubbadhu. Ani waa tokkon jedha jechuudha Muniiraa maal maqaan kee rakkoo cimaa qabda ofii jireenyata dalaaddalu irra jiraattee dhugaa keeti namni of ajjeesa jedhee of ajjeesu si galee mirgasaati maaliifi namni tokko nama tokko irraa barata namni baratu hin jiru amma muudii qaba taarani malee namni of ajjeesti jettee finyoo yoo kenniteef namni of ajjeesu hin jiru finyoo garuu ati immoo jechuudha. Zanaa jettee waan hojii qabduuf gubaa namaan beektu namni uffateef dibateef namni jireenya gaarii jiraatu hin jiru. Sini galee namu hundiyyuu gubaa qaba. Gubaa isaa baadhatee deemaa jira. Inni Abtaamii, inni Ameerikaa, inni Kanadaa, inni Itoophiyaa, inni biyya Arabaa, inni eessaayyuu rakkoo isaa baadhatee deemaa jira. Baasee himachuu dadhabee. Sini galee garuutu immoo ani akka dubartii tokkotti namni tokko ofin ajjeessa jedheera. Of ajjeessa nukaa hin jedhina. Hinjadina in ajjeesu maaliif hin ajjeesne namni mirrirratti jedheera ani kun amma mirrirrana jedhee jira mirrirrana jedhee jira la gidda moo fin ajjeesu dhiifama na godhaati maaliif hin ajjeesne obboleessi koo jira
guyyaa haati koo duutu of hin ajjeesne mubaarak na argeera. Guyyaa haati koo of hin ajjeesne dhiiraaf jedheef birriif jedheen of hin ajjeesuwan. Jireenyi gada doonatti ta'e jedhee gaafa haati koo duutu cabdeena guddistee laffaateena guddistee gaafa sislaa kan inni si duuka deemu malee har'aa miti har'a rakkadheefi miti har'a cabeefi miti. Sinigalee garuutu immoo namni tokko jireenya isaa keessatti obsuu qaba. Obsaan jiraachuu qaba malee akkamitti akkana godhaa obsinis daangaa tarayaa dhugaadha. Hiriyaa dhabuu nama dhabuu of biraa hiriyaa gaarii dhabuudha malee namni tokko of ajjeesu hin jiru sila. Garuutu immoo wannin isinitti himu dubartoonni wallaahi waqasaman billaa namni rakkoo dhabee takka illee hin jiru. Takka namni rakkoo unfaasaa anamma biyyan gala jedhee rakkoo koo mubaarak hin beeka rakkoo nan keessa jiru. Sinigalee rakkoo takkaan namni dhabe hin jiru. Namni amma of hin ajjeesa mubee waggaa tokko biyya namaa taa'ee 10 saantiimiin qabula biyyan galaa jira bakki itti